namichi gartee arraamiti gaafa namni lama namni sadi biratti hafe waraana dila kana gartee gayyaasee jechuudha. Amma kuno azaba addunyaati. Eega usuu diddan eega taa'uu diddan azaba addunyaatiin ol baasee isin garsiisaa jechaaya. Hanga nama kiyyaatiin kararraa duraa maqaa malee si galee. Kararraa duraa maqaa malee an keessa hin jiru jechuudha. An keessa hin jiru taa'eetuma waliin laaluu qofa. Si galee. Saniifuu mooraalii Oromoorra deemee jechuudha. Fedhu waraanni sun dhugaa haa ta'u. Fedhu kijibaa haa ta'u. Warra wabojaan san fuula dura dhaabanii gaachana sirnaa duubaan dhaaban laalmee mee footuma san zoom godhanii asin garsiisanii baranguma fuula duraa sanitti dhaabanii. Namicha sanyii kana dawwalaniiti sanyii koo akkamittiin galaa akkamitti already inni eega galee baatii 8 olii akkamittiin TV irratti isin wajjibaa namni tokkollee na jala hin jiru jennaan. Uno jaruma sayla wajji dhufne haa gartee an dhugaa rabbii osoon isaan qeequun ta'e jara san oggin dura arku hanga OBN oduu simbirtuu jee addanaan baasin warra filmii dalagu kana Nigeria kanaatu ordinary kana namichi kun beeyta qaalichi amma biyya bulchu kun Finfinnee keessa faraqataa warra kubbaa taphatu afeera faraqataa warra waldawatu afeera namuma if gagarsiisumaaf waa hunda afeera arra warra filmii dalagu afeere Nigeria irraa jeeti laaluu ture OBN oduu simbirtuu woboon galuu gaay wobo yoomi as filmii Nigeria dalagu eegale jeeti laalisi gale dhugaa rabbiitii beek kijibaa miti. Warra filmii Nigeria dalagu sanna fakkaachuu turanii jechuun sigale. Saniifu wobo yoomi as filmii dalagu eegale jee kuno wobo jaanii oggii agarsiisan mee nama hanga kana qofaan na bira jira akkamiin ati aanumaa wajji annaawunsi godhi sigale. Ati caluma jii annaawunsi godhi tun takijibaa hujuma teenya kun manifestoo keenya irra jira jaaniin bilziqinnaan maaliif itti beekanii jechuu kijiba kana gartee hooyii tana itti beekanii jechuu. Mee waboon shawaa keessa jirtu tun qawwuma isin dhaabbachuu turteen hin garreeti. Sigale girnoob jettamu. Sigale qawwee turkii gugurraacha kana jettamu. Mee qawwuma jarri sun galeen qofa laale. Mee rabbi sodaadhuuti. Wanna san zoom godhadhuuti. Qawwuma jarri sun galeen qofa laale. Hay qawwee gurguddaa san jabeeffatanii dhufanii. Qawwee gurguddaa san jabeeffatanii dhufamoo isa kuti. Girnoobee isa kuti. Sigale snaapparri gurguddaan akkasitti dhaabbatee akkatti raachii hiixatee waboon footoo ka'ee asii doolaaraan nurraa cabsaa ture sun isa kuti. Yoo dhugaa woboo taate yoo dhugaana woma feetee waa taatu woboomi woballee haa taatu rakkoon hin jiru. Qawwee san jarrii fidu qaba. Amma jara shanyii kagale kana. Yaa bilziqinna qawwee sana isa keessanii gaafadha. Bar qawwee gaafa Haile Sillaaseen dubrummaa qabuu takkaa yaani hin garreeti. Qawwee dura Asaffaa Shaaroo Lammiifaan loluun takka hin garreeti. Tabbul godhanii keessaa fuudhanii ammaa sitti naqan. Tokko nyaataa tokko hin garreeti. Sanuu rasaasni namicha sanii yoo sirra bu'e siin jaan rasaasni qaalli hugii bulgootu ha tokko dha'u sun. Guyyaa umal qiyaamallee madaan sirraan baatu siin jaan. Sigale summii badaadha akkasitti tokko bulju sun very dangerous warri qawwee beekogii buliisanii yaanii bar tokko nyaata mee laali qawwuma isaanii bichaa laaleeti asumarrattuu dubbiin filimaa jechuu buliiyyan kiyya filimni kun gartee kijibni si oolcha malee sin bulchuu jette Oromoon ogii mammaayitu qawwee gurguddoo san baasu qaban isaan waboodhaami. Qawwee dheengadda suuraan kaan suuraa isaanii takka takka qaban warri suuraa isaanii qabdan miidiyaa boqqolloo kana erga OBN miidiyaa keenya san isaa erga isa keessan qawwee tana jaanii gaafachuu qaban sigale qawwee jabeeffatanii dhufan yoo dhugaa woboo san taate qawwee jabeeffatanii dhufanii jechuudha sigale yoommoo woboon ta'in filima dalaguudhaanii beeynaa jechuudha filima dalagan sigale bar alaabaa ol qabanii xiit huy maal okay woboon karaa nagaatiin harka kennatee gale
Waboon waa takka marroo harkatti waraanni nafnee jechaa jirtan. Eenyurraa eeguu fi paatroolii kaan dura ooftanii kaan duuba ooftanii xayyaara hundaan gubbarraa eenyurraa eeguu jirtan. Gaachina sirnaa kana kan waliin qabne kana agartee waboon dhuftee nu harkaa gubdi jechumoo. Sigale mee eenyu irraa eeguu jirtan naayime. Sigale mee eenyurraa eeguu jirtan. Maaliif eeguun barbaachisee waboon hundi galte hunda waliin qabdanii kun oofu jirtan tachi keessaa socho'uu jirtu oofu jira jettanii maal gootanii gartee eenyurraa eeguu jirtan mee naayime. Waraanni kun duuba deema kun dura deema kun maarree deema girgirii sigale kana kun qaxxamatatanii eenyurraa idarre waboon galee uumi maaltu jira gana maaltu hafe muka keessa hay ulee qalloodhaan iyyaatanii waboon galee waa hundi dhume marroon bakka Suudaan jira jettanii Suudaan taa'eeti telefoona irraa guuraa ajaa jettanii hayyee eega sadarkaa sanitti deebitan gaa mee nageenyaa dhufu Oromiyaa keessa misooma malee gana sigale mishingaa hammachuu malee ganaa gaa rakkoota kan dhageen itti aansuun jaalsanyi sirna mililikiin buqqisaa jechaan toore akkuma kiyya dhayitee atiis mililik daawwatte la ilaha illallah kulli shay'in min al-harb ya a'udhu billahi min ash-shaytan abo makuma abaawtu nyaate bar daawwit ibsaa kana maguddaa sun takkaa dhaqee masaraa san keessan dhaabbanne Jawar Muhammad sun takka dhaqee masaraa san keessan dhaabbanne nu bilziqinaa dhaqa malee nuti gaa duraanii gartee mililikiin qaama dhiqanne eega ilma mililik deeggarre gaala qalanii dhiigan lagatan jennetti seennee jechuudha. Hay ati seedaan akkuma keenya yaa rabbii sodaadhu yaa heefe bar namichaatu hogii duula deemani nama duuba hafeeti jaartii ijuma keessa gogii kay ona jettee jaartiin ariitee jansigal haaminya deena san naasin keessa jeessin keessa hogii afaan ulaa gabu kana dhuufee beeta jaartiin jettee duwatti kofaltee uste taraa sanittiin kofalleet hogii dhiirti dhayxee loltu kun gaala fudhatee kun kurma fudhatee duulli kun dhiichisaa hogii inni wadaluma tokko kan namni irraanfate wadalaarree kararra dhaabbatu namni nu irraanfatee bar dullacha tokko jansanu wadala jaaballee dullacha tokko hogii inni qabatee dhufu akkanuma gallaaltee jaarsi ambaa haa ollaa kun gaala fidaa kun maallaqa fidaa kun dahaba mana mootiitii guure kana jaartitti uffisaa inni harree qabatee dhufe sigale harree qabatee hogii jaartiin akkuma ulaa irra qabate hogguma ganama dhudhuufaa karrabaatuun akka harree fiddee boojitee galtu si beekee hogguma imaama marattee akkasi gulula ol deebiftee deebituun deemtuu yaa shanyii dhumatee beekee bara gaafuma dura iyyituun dhumatee siimee bara sirna mililikiin lolaa turte ati diyaaspoora moo paartii mormituuti diyaaspooruma kuno bilziqinnaan ittiif dhaaduu jecha baruggi inni oofee waa nama daawwachiisu sanati waan bireeddu si garsiisu jira barsittiif dhaaduu jira munolaan mana akkana qabna paarkii kanaatiin jaarranne maarree bar nuttiif dhaaduu jira nu ka Ameerika irraa dhaqe kanatti paarkii garsiisa sigale namni abbaa hin beekne yaa abbaa maarree jaa maarriga namni abbaa hin beekne namni bahara hin beekne bishaan abbaa namni abbaa hin beekne maaliin bahara jaajansa sigale paarkiin inni garsiisu sun bakkaan nama dhaabbadhu kana osoo kaameraa achi qabe wallahi dachaa meeqatti deebite la bakkiin maan nama dhaabbadhu
Sigal inni diaspora sana agarsiisa sigal immoo paarkii kana ijaarre. Amma sanyii fa'aattis waan guddaadha. Maaliif nuti kanumatti hundi san jenneetuma waan ajaa'ibaa gootan jenna malee urri diiwaan kana ni beekne sigalee maaliif qotee bulaa gowwaa gurguddaa hanga nuti qaaliin beekan sigalee ummatumas adda si facaasan. Ati ni maraattee gowwaa biratti waan hin taane baay'ee namni akka isaan jiru kun addunyaa guutuu bulchaa jettaan. Ameerikaanoo paarkii kanaan qabdu. Jaan akka dhufanii si bira ta'anii hoggeetti akkas jettee. Sigalee maaliif jiraachuu barbaannaa ta'eeru. Gowwaa afaan dubbattee gowwaan hanga ati qaaliidhaan beeku matadda si dhoosa sigalee. Saniifuu paarkii san daawwata. Amma isaan bira waan guutuu calaqii billichi Christmas laayitii tana. Doolaara lamaan biteeti hoggii xiqqoo dukkanaa'ee qaalitti adaaneetti na dawwalee namitti hin ibsitu jaan maqaa isillee ni yaamu namitti jaan. Naan ibsa gooftaa koo jettee kan lafarra ceetii jaan sigalee. Ni ibsiti gaarii. Footoo kaasanii faarsee bulaa kanatti tun Dubaay sitti hin fakkaatin. Tun New York sitti hin fakkaatin. Finfinnee handhuura Oromiyaa ajaa'ibumaa jedha. Hoggi tun Dubaay sitti hin fakkaatin. Tun Maarree sitti hin fakkaatin. Hoggi isaan jaan andurudhuma beeka waan isaan jechuu deeman siigale. Andurudhuma sii beeka. Nuti bar ifa akka Dubaay hin barbaannu, ekonomii akka Dubaay barbaanna ummata saniif. Diaspora. Ifa akka New York hin barbaannu, ekonomii jireenyi ummata akka New York akka ummata New York kanatti irraa jijjiirametti Itoophiyaa irraa isaa jijjiiramuu barbaanna. Sigalee. Okay, ummanni ifa bilij gooti arkite. Maa Dubaay yaare dalagaa barbaada. Hay, ati Dubaay olis qaxxaatti kutteemi. So amma sanyii fa'aa tana yoo daawwachiisan gaa saayinsii fi teknoolojii maarree jedhanii waan inni ijaare takkaa jira. Wanta bilicii qabdu takka ta'a muuvii Shaarukaan fa'aa fakkaatu takkaa jira. Intelligensii maarroo jedhanii tan ijaare takkaa jira. Wanta ichuma keessa as ce'anii waa si qabanyan barkaniin akkatti isin qabuu danda'u ilmaan Oromooti jee isin dhiise gara laafeessa sanyiin faana. Wanta wiigii isaa san qabee jiru. Kana jaajan akka idaan rabbumaan nu baase nu qaqqabu ka'ee. Waysayji. Kana daawwachiisu jira. So sirna Minilikiin buqqisa jettee Oromoo kijibdee har'a akkamii dhayitee Minilik daawwatte rabbi. Idaan durumaanuu sobu jirta waa sirna Minilik jaaruu barbaadamlee waa sirna Minilik buqqisuu deemu. Idaan durumaanuu Oromoo sosobu jirta nuti duraan gaa nuti bilziqinnaa anfaan bilziqinnaa duraan Minilik fudhannee bara. Adeeroo jennee ni Minilik kana bara. Ila Sillaasee hunda ilma adeera keenyaa jennee bara kun maal taatis. Beeki gaa bilziqinnaa hoggii seente waa hunda seenu qabdaa beeki. Haasaa kulli ishee wal bilziqinnaa. Hiikkaan bilziqinnaa kanaa beekadhu. Waa hunda seenu qabda sigalee. Nuti duraan adeeroo Minilik ilma Minilik abbaani qaba. Abbaan Minilik eenyu maqaan isaa? Minilik walaloo qopheessinaaf jenneeti abbaa wallaalle. Abbaan isaa sheexaana. So amma sanyiin itti baasuun oolu abbaasaa. So san daawwatee jechuudha qe'ee. Isin paartii mormituuti moo? Sigalee. Isin warra mormituu hagale moo? Isin diaspora biyya alarraa gale moo? Isin waboololee lolchiisee kaayyoo mataasaa qabu. Heeraaf seera mataasaa qabu. Abaa'oo dursan itti deebinee jetteemi. Abaa'oo dursan heera sii harkaa qabu Daawit Ibsaatiimi. Daawit Ibsaa si bira jira. Sigalee. Daawit Ibsaa quba qabdaa? Daawit Ibsaa dhayitee dubbiftee? So isin anko konfiis na godhe bar isin diaspora maaltu ichi daawwannaa ufide? Is gatteessanii rakkinaa ufurachuu waliigaltee kana deeggartoota biyya alaa kanaa qabda. Waliigaltee teessan saffisaan karaa hojii jijjiirtee sigalee
Kana hojii seenuu filmaanni dhiyaatu jira. Kana malee ati diaspora biyya ala sheeka abbutaati ati meenaayim. Mee ati biyya san keessa siyaasa gaggeessuu galte moo paarkii daawwatuu galte? Amma Adaanech Abeebee dhaqan jedhanii maarri jedhanii hay namni dheengadda nama walirraa ajjeesuu ture maalirra walii galtan? Fakkeessitaniiti haa marroo faashiniis osoo jannata si ijaaranii marroon isheenaw gurbaan mata jabaata marroo atiin beektu abboleessu. Marroo jechuun si galee nama waan kana si dura arge billichii Tanzaaniyaa hunda keessa oofanii garsiisan gurbaa. San gubbarraan gurbaan nama barata gugulunda gubbarra laala wanti billichiin faayidaan qabdu. Si galee amma bakka warra alatti hafisan isheenis way sanyiin faana irrachi dhaqanii way sanyiin faana ja'ee kartee jarri alatti hafi hunni isheenaw akkas godhuu fi oofu jiranii jechuudha. So saniifuu ati diaspora miti adeeroo xiqqollee mee xiqqollee kireedita kee pirotikaala kee eeggadhu. Bakka irraa dhufte maqaatti dhufte sanillee kabajimi. Abaa'oo bira hin dhufe abaa'oo gisiin jaan bar abaa'oo jechuun Oromoo biratti beeke. Si galee abaa'oo jechuun Oromoo bira waan fooyyessitti hin fakkaatin obboleessu. Saniifuu Oromoon akka kitaaba Quraanaa Muslimni kabajutti abaa'oo maqaa abaa'oo kana kabajjii beekan. Saniifuu abaa'oon kabajaa qabdi mee bakka irraa dhufte sanillee if ilaaliiti. Rabbi sodaadhu shanyii keenya suuta ijjatan suuta qoreen nama dirti tadaawwannaatti deebita tadaawwannaa nu geessi galee yeroon balloo waan dhufteef godhii jechuudha. Itti aansuudhaan bilziqinnaan sina quuteessi. Ansumaa finja viidiyoo kiyya kana ol kaa'u. Bilziqinnaan amma karayyuu si ooftee mililik si dhungachiiftee qiyaamaa si keeysee billichii kana si galee siin gooteeti booda baatii takkaa fi lama booda risaapshinii warra hoteela dura taa'ee maqaa keessan katabee ruumiin teessan san ijee isin ergu san garteemi ulfii isiniin booda warruma sanii guyyaan keessan dhumatee yoo firraa kafaltan malee siin jaa jechuun hoggii kanatti dawwalte hogganaan kun telefoonan kaasu hoggii sanatti dawwalte telefoon eega hoggii hajaa sirraa fixataniin si himu jira beeku. Hanga hajaa sirraa hin fixanne si dura ciisan laal gubbarra deemta. Hay ummatuma akka gargaarii kanaa wajji wal dha'uu turre hanga ati jettee harka isaanitti hin dhukaasuu turte kana if nyaattu si godha. Sigale. Already kitaaba barreessee jira namichi. Qirima dura qabii. Sigale. Qirima kana dura qabii asoofi hallayyaa gubbar duuba dhaqiitii hallayyaa gaddarbii obboleessoo kitaaba katabatee qabaabar. Beeki takka namicha kana irra laaluu nu haraami beekadhu. Maaliif kitaaba katabatee akka nama godhanuun akkatti nama kana caccabsan akkatti hayyoota kana balleessan kaan maallaqaan kaan gartee aangoodhaan kaan gartee khadide xiyyitiin mataa keessa dha'uudhaan waa hunda barreeffatee qabaabar kitaabasa. Kitaaba gubbarra jiraaba. Sigale. Amma already qirima san isin dura qabu jira jechuudha. Namni duri isinitti naariin hundi mamoori isinitti aaraa dhufaa jechuudha. Qawween isin galchitan sun maallaqa miskiinaatiin bitamte. Diaspora akka kiyyaa kana qabbana keessa, cabbii keessa, oowwa keessa. Sigale. Osoon ilmaan isaa daadii saayikila nuu biti maal nuu biti jedhanii ilmaan isaatti dubbatanii. Lakkii mee saba kiyya kanaaf yoo bariite jee isin qawwee isin qabdanii galtan san isin bitee jechuudha. Uummanni Oromolleen if laalu qabdan. Ifi warra marroo hamma jiru kanallee uummanni Oromoo qorannaa irra gaggeessu qabdan. Oromoon tara sadi shawwadamte maduraas. Gaafa OMN ijaaran hoggii dubbiin dhumattu eenyuutu Oromoo gaafa dursiitu cirreeffatee dhiiga kee cunfee OMN kana jaare. Gaafa dubbiin dhumattee namuu biyya galuu deemu eenyu si mariisise. Sigale eenyu si mariisise. Hin jiru jechuudha. Arraa sanyiin dheengadda dhaabbattanii hidhattanii. Sigale dheengadda dhaabbattanii hidhattanii
qawwee tana hidhachiiftanii jechuudha. Maallaqa keessan takka osoo maallaqni kun namarraa hafee naman gargaaruu beeku diyaaspooraan kun. Haajaa meeqa tatti dhaabbattu saba kiyyaaf haa dabartuu jeeti haajaa meeqa bira dabarsee qawwee tana bitaa jechuudha. Sigale qawwee akkasii bitan san tokkootu saayiba kiyyaan adda walee aboo maaliif dawwalte aboo jennaan yaaboo meena dhiisi jee khilaal calalaku tokko kaniin an ergee bite kaniin an bitee erge tokko fakkaata. Sigale hangas takka agartee qabeenya namaa fuutanii galtanii ni jechuudha. Ofirraan darbitanii qawwee ta'an silaa gurguddoo ta'an ni jabeessitanii takka duumaanuu footoon kaatanii mootummaatu isin kennee footoon ka'uu turtanii. Sigale ummanni Oromootis if eeggachuu qabdan. Hay guyyuu namni qabeenya keessan fuudheetuma OMN ni taatu osoon isin mariisisin qabeenya keessan fuudhee biyya galee jechuudha. Osoon isin iyyitanii osoon diyaaspooraan itti iyyinu woboon taatu qawwee fuudhee galu jira. Marroo faas qorannaarra geggeessuu qabdan. Anammumaan isin hima gaafa dubbiin isaanii tolte miseensa qabnaan hin jirtu miseensa mariisisiifnaan hin jirtu. Sigale ummata gaafa rakkoo nu gargaaree mee akkuma bilchiginnaatiif isiniis hoggii takka takka isin laalan. Gaafa rakkoo ummata keenya isiniif duune isiniif micciiramne way isinii dhumne gaafa immoo rakkoo keessaa baatan ummata akkas jettanii gangalattanii gartee waan qabu sabbatarraa isinii hiikkate kana tokkollee mariisisiiftanii jechuudha. Sigale ani beeku dhuguma ummata kiyyaatiin dubbadhaan abbaa feete paartii sin qabu namaan deeggaree namaa wanna godhuu sin qabu namaan ol fuudhee tokko qabuu sin qabu. Sigale geruu abiyyi forever itti lafaane itti salphanne itti diigamne itti nama gattaane. Sigale nama gannu godhe deebise paartummaan nuti ciniinnannee gadhaabne. Sigale kun isiniin galu wanni nanaasa'u nama keessa beeku qofaaf galaa jechuudha. Soosaniifuu ummanni Oromoo warramma gabbaru jirtan kanaas gaafadha. Borumarroonis bakka osuma ummata mariisisiifne galuu ta'a. Kanaaf gaarantii maal qabna? Jaarmaya qabna. Hayyoonni keenya jaarmaya qaba. Yoo hayyoonni keenya jaarame ummanni hayyoota keenya dhageeffachaa jira. Hawaasa jaarameetu beeku waan kana gaafata. Tanaafiin ijaarsa wanni sheekaa butaa jechaa ooluuf tana. Asin gruppii ummata ijaarate kana sheerii waliin godhe biyya alaa tana abaluu goota jedhanii si faarsanii maallaqa si harkaa fuudhan guyya kaan TV irra gartaa jechuudha. Amma horii ijoollee Harargee meeqa fuudhee galee marroon Minisootaa tana qofarra Austraaliyaa dhiisi Kanaadaa dhiisi maal dhiisi. Sigale baatuma dabarte tana ijoollee teenya Harargee tana jeneraalummaa yeroo fi ture jechuudha. Jeneraal abaluu ati jeeni ta diyaasporaa tana ijoolleen an jeneraala ta'e jettee qiyaamaa nu keeyse wallaahi torbaan dabre kana jeneraalummaa yeroo ture. Waan qaban gurguranii asiittichi erganii jechuudha. Haya warri jeneraalummaa yeroo fi turte ammallee gaggabeeti kun hospitaala seenee hundaa jira. Dawwaltellee barabbi sinaa sabbarsiisu jetteen. Warri dheengadda asitti jeneraalummaa yeroo turte sun walla gaggabee lafa dha'ee jiraan siin jedhe. Ka jeneraalummaa inni yeroo ture asitti. Sigale saniifuu way ummata keenya kana maali Oromoo tana namni akka tuffate amma marroonis osuman ummariisisiifne booda isaa imaama maratee ol deebisee taa'u akka ayyufaatumee yaa nabi ayyufaatumee teenya ayyufaatumee yaa nabi qayyi maskalii na dhaqa biyyaniiti beerri akkasitti ol dachaasee rabbi kadhata biyya teenyatti isin hin beeytan rabbi kadhachuu isin beeytan Oromoo waa kadhachaa ooluu malee rabbi kadhachuu hin beeytan isin sigale akka ayyufaatume amma qoy kunis akkasuma nu godhuu ta'a gana
ambar abdii muradhee hogii gartee jarri dheengadda sirna mililik ni buqqifna maarri ni buqqifna yaalma mililik hogii arra isaan mililik hammatanii mililik dhungatanii sigalee isaan ichi dhadhaabatan ijoollee teenya takka ta'as jirtu takka silkiin kaaftu miseensonni shanyii takka silkiin kaasan tokko sigalee lafa dhawanii tokko silkiin kaasan asiin saniifu ummanni keenya ijaaramuu qabdanii jechuudha. Marroon faan amma nu dhiisanii boodan galan jenne gaarantiin nuti qabnu maali? Saniifu ammuma ijaaramne marroo kana jabeeffanne akka inni nu mariisisu malee marii sadaffaa san hunda inni godhu. Marii amma duraatii beeki miseensota isaaniitu mariisisiifne beekan. Akkanuma marii marsaa tokkoffaa marii marsaa lammaffaa maalirra wal mari'atan maalirra wal didan ummanni kun beeku miseensi beeku miseensa jechuun bar waan hoogganaan beeku hunda beeka miseensa jechuun miseensi isaanii beeku waan irra wal didan waan irratti wanna ta'an beeku jechuun so ummata kana akkuma qaallichi 4 kiiloo taa'u sun tuffatutti nu keessa taa'u kun nu tuffata jechuun kana hunda nu iftuffachiise nu ijaaramuu dhabe. Nuutu gartee hoggii isaan gareen nu jaaruu deeman hoggii isaan gandummaan nu jaaruu deeman noon jenneen hoggii isaan gosummaan nu jaaruu deeman amma bar gosaan nama jaaranii waan namaan jaaran dhabanii gosaan nama jaaranii baga waggaan ganaan isin gahe eenyu kan akkana jedhanii gosa abaluuti qaanii naftee Oromoo keessa sigalee qaanii naftee saniifuu anamanii yaadee ummanni Oromoo gartee gaarantii qabaachuu qaba gana. Gaarantii qabaachuu qaba. Qabeenya namaa akkanuma fuudhanii galuun gaafachi isin ari'an. Amma OMN qiyaamaa keessa hin jiru. OMN cufamuuf deema. Maarreen cufamuuf deema. Miitirkishoon cufamuuf deema. Gaafa nuti akkasiin maallaqa ganna hin usan maanuun hin mari'atiin jettanii gaafii gaafattanii. Caluma jettanii maallaqatti guurtanii jechuudha. Soosaniifuu warri amma dura hojjetanii galtanis OMN irraa baradda. Warri qabeenya namaa qabeenya miskiinni asii ilmaan isaa bira dabarsee overtime dalage sigale. Qabbana keessa dhaabbatee maal keessa dhaabbatee biyya Arabaa ijoolleen distii Arabaa dhiitee osoo madaamin alqalbii qudur jettee hudduu sana keessa akka tumtuu sigale. Jechaa'eef qabachaa sigale maallaqa kana isinitti ergite. Kana fuutanii isin amma gurraan baruudha. Akka hoogganaa baluu galee jechuudha. Qawwee tana fuutanii baadhatanii galtanii san gubbarra namma galtaniitu adabaan akka paartii siyaasaa wayitteessanii akka paartii siyaasattuu bargaltanii boonaamusaa ish bar diyaaspooruma taatanii ifti qeessitanii akkami bilziqinnaan qabdee masaraa mililikkeessiisin akkami bilziqinnaan qabdee masaraa mililikkeessiisin so ummata waan qabeenya ummata kanaa fuutaniiti asii bilziqinna kennitaniiti akkuma OMN asii fuudhee maallaqa guutuu asii qabuchi galchee liqimsoni liqimsee jechuudha qabriin maallaqa godhe amma zeeroo akkaawuntii taatee asii qiyaama jirra jechuudha asii bakka qamaan hundatti rabbii jaa miidiyaan kun nutti hin cufaminii nuur gargaaraa jenne sigale Oromoon gara laafeessa deengadda akkana nu godhanii hin jirtu sigale aboo gargaaraa tadeen gaddaa galaanni hafuuru sigale saniifuu akkas je'ee namni gargaaru jira jechuudha. Kanaa booda Oromoon waan takka barachuu qabna dammaquu qabna hawaasa dammaqaa ta'uu qabna sigale hoogganoonni keenya kan hoogganan hoogganoota keenya kabajuu qabna dhageeffachuu qabna garuu ijaaramiinsa qabaachuu koominiitii jabduu koominiitii isaaniin hoogganamtu osoo hin taane tasabaan hoogganamtu. Amma biyya Ameerikaa tana nama mootummaa fi uummata deeguu jira jechuudha ijaaramee koominiitiin tun uummataaf dhaabbatti malee wanta amma koominiitiin Oromoo sigale yeroo hunda kar tokko looyidii takka adda bilisummaa Oromoo takka gartee kaafaa kara kana wanta taatii jechuudha sigale saniifuu gartee gaarantii qabaachuu qabna jechuudha. Qabeenyi uummataa hagalu kun qabeenya gartee nuti dhaabbannee isnooyi keessa qabbana keessa rooba keessa sigale xiqqaa guddaan fidee qawwee tana namatti qawween tun qabeenya keenya hagaluu barbaade qawwee tana darbee
takka ummata miseensota isaa kan gartee isa gargaaruu ture kana yaamee mari'achiisee zuumiidha. Amma sanyiin wallaahi billaahi turbaan lama dura sanyiin zuumiidhaan ummata mari'achiiseen siinjee Minisootaa tanatti. Minisoottuma tanatti warra Minisootaatiin siimu jira addunyaa tanarra mari'achiisee beeka. Minisootaa tana nama jeneraalummaa fudhatee huggi sanyiitii OBN irratti arku gaggabee jira. Amma fuunee mana hakimaa ambulaansii mana hakimaa jiru. Kan hunda maaltu fide gartee waan irra waa waloo takka hin qabnu jechuudha. Dalaydotuma uummataati jechuudha. Amma sanyiin galee enda story. Maaliif galee qabeenyi keenya isi jira namni gaafatu hin jiru. Ammas kabiroo dabartii jechuudha Oromoo. So saniifuu ammallee wanni godhuu qabnu wanni ijaaramnee godhuu qabnu warri gartee gale kun qabeenya fuudhee gale warri magaluu hin galiin ka jiru kun hoo maaliif jira maal harkaanuu qaba jenne akka isaan amma qawwee fuudhaniin gal akka lammaa magarsaa kompiitara jaawar jalaa fuudhee badisan gartee jaawar kompiitara barbaadee dadhabee baramma telefoonumaan barruu lamaa sadii ol darbu jira silaa kompiitaruma san deebisee kutee maal qaba kompiitaruma san humaa kennitaa gaafattanii jaawaruma maal gootanii sanyii qofa gaafata. So saniifuu hayyoonni Oromoo isiniitutti gaafatamummaa keessa isaan hin galchinee namni akkatti isin tuffata. Ummata jabaa ta'a isinis. Mee ummata addunyaa kanarraa ilaali. Akkatti hogganoota isaanii cic godhanii hudha qabanii gaafii gaafatan mee ilaali. Egalee? Saniifuu hogganoota keessan gaafii gaafadha. Gaafii gaafadha. Namni yoo isiniin hin mari'anne yoo isin hin mariisisiifne ati namaa bar yoo barattee isaa ol dhaquu dandeessaa bar nama gabbartu kanaa ol kutuu dandeessaa bar akkasittiif yaada namni keenya si gale. Saniifuu wanni isin gartee namni isin caalu wanni nama jala gajjettuuf hin jirtu obboleessu wanni nama jala gajjettuuf hin jirtu. Warra amma jaalmarroo faas miseensota isaanirraa eegala hanga deeggartootatti gaarantii takkarraa lafa kaa'aa jechuudha. Isin gargaaru jirra isin baasu jirra qawwee teenya fuutaniiti gaafa dubbii bilziqinnaa wajji walii galtan akka sanyittiif irratti isin garramoo gaafa galuu deemtan gaafa galuu qophooytan nu mariisisiiftanii adda baafadhaa jechuudha. So saniifuu obboleeyyan kiyya arra baay'ee na dhagayame mooraalii namarra deemanii masaraa mililiktan deengadda arrabsaa turan hunda mililika hammatanii akkatti oriyanii rabbi isaan haa gargaaru. Hanganumaan isin hin jaarree baay'ee isin jaalata Sheek Abbutaati baay'ee isin kabaja ummata dammaqaa ta'uu qabna ummata keenya ummata ijaarama ummata faca'aa ummata gosummaan faca'e ummata paartiin faca'e ta'uu hin qabnu ummata faca'aa nama hundaatu akka firii boqqolloo bakka iyyuu guurratee afaan kaayyata. Ummata bakka takka jiru garuu waa takka godhuu hin danda'anii jechuudha. Nuutu bakka takka hin jirre bilziqinnaan arra dhageeffadhu. Bilziqinnaan qabsoo teetiin aangoo dhufteeti aduwaa sii faarsuu jirti qeyroo qaqqabdee. Seenaa qeyroo balleesseeti qaallichi. Beeki dhiinni inni irra deemaa dhaqe qeyroodha. Aduwaa faarsuu jira jechuudha. Maaliif? Siitu ijaaramaa miti gandaa wal qoodda maalii wal qoodda bakka ummata faca'aa eenyu kabaja ijaaramuu qabnaa jechuudha. Ijaaramuu qabnaa jechuudha. Hayyoota keenyallee ka gandummaan adda isin guuru ibin hanga aktiivistiitti nama gandummaan adda isin guuru nama amantiin adda isin guuru fuularratti fa'a waa takka siin gootu gosummaan waa takka siin gootu gandummaan waa takka siin gootu amantiin Oromummaa abbootiin teenya itti cabanii baqansan san qofa yoo qabattee fayyadamtee kabajamta nagaan jiraatu.